Wayne balachuu ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechuun jaaladha jirtu jajjabaattu oduu simbiraan ga'uun dhufe malee jechuudha har'a kumaatama dhufe jechuudha ruusiyaa fee dhufan jira jartii haajii irratti ereettiin ishee jechuudha maal akka ishiin goote irratti jaalala heegalte eenyurratti haajii irratti jechuudha na maal jetti amma ishiin xiqqi keessa nagalchitee jirti ani hojii koo dhiisee jiruu koo dhiisee jireenya koo dhiisee takka haajii takka shibiran dhaqaa mana hidhaa keessa jirti maalidha jedheeni kaleessa lafa hunaa keessatti yeroo rakkoo yeroo dhiphinaa wajjiniin turte jedhee waan baay'ee wajjiniin ta'aa jira har'ammoo ishiin shakkitee narratti waan baay'inaan jechaa jirti yoo ishiin jemmi jechuu cal jechuu baatteetti ta'ee icciitii baay'eetu jira icciitii sana moolan baasa jettee jirti jechuudha egaa wanta baay'eetu ture mucayyoon eeshii tole kana godhii asiin bayii isa kanaan kireemii dibadhuuti isa kanaaf immoo kana kenniifiti akkas godhii sana godhi jetti waan ta'eef tole jetti mucaanii garuu immoo gootee hin argamtu jechuudha egaa sanarratti gara mana hidhaa deemteeti akkamii maalidha minaan jennaan ani nagaa kootii haajii biraa dhaqeen tureeyyuu garuu immoo haajjiin mana hidhaa kana keessaa na baasii ergati na baastee immoo sin fuudhanaan jedhee jennaan wette kaayee akkamittidhaan si fuudhaa namni tokko nama tokko kan fuudhu gaafii jaalalaa gaafateetu janajjaneetu tumeetu achi booddee immoo saqacca'ee soree adda baafateetu sanaa booddee wal fuudha malee cal jedhee miti ati lakka akkanaaf asii kusur jetteen jechuudha kaayii marrakkoo qabaree minaamna jetteen jechuudha mucaanii akkas jettee iddoo isaan bayinii dhaaba isaa hin gayinii garuu immoo gaafa kana jalqabdan immoo wajjiniidhaanii jiraachuun keessan hin oolu wajjiniin gaafa jiraattan immoo rakkisaadha inni dubartootarraa hin goruu haadha ijoollee 10 yoo argate itti goree bira darba cabbaxee nagaa gaafatee itteeni sanaa booddee haayyee jettee jechuudha Intaallii jechuudha biltiidhaan tallindee kaameraa ilaaluu abaattuyyuu malee jechuudha dibbiin gootee irrirri gootee tishii gubdee dhugaan siniin jedhe akkatti ishiin haasoftu kasaa maa jechuu barbaaddee akka maalii maal ta'uu barbaaddee na hin jettuun maaliin ta'uu barbaade baqqaa sin fuudha naan jedhe kana dhaayii jetteen jechuudha simiti kan akkana inni achi dhaqee ilaalu kan na godhee jennaan ija kootiin ilaalii ani jaalallee koo argee hin beeku ilmaan gara barbaadetti oofu waan inni barbaade tole kannaan jedhu eeshi kannaa jedhu jilbeeffadhu deemiyoon jedhe carqii miiccoon jedhe sanaa godhiyoon jedhe tole kan jedhudha kanaafiyyuu dhaqiitii anirraa hidhameera ani haati manaansaa jaalatamtuun kabajamtuun jilbeeffatee na fuudhe kanaafiyyuuti dhaqiitii jakkuun ilaaliitii nagaa gaafadhu biraanaa deemi jetteen kaasheenii simitiree kan akkasii godhinaan jedhennaan animee jakkootiin ilaaliitii bakka biraa deemin jedhe malee sin jaaladha na jaaladhu jedhiiti gaafadhu sin hin jenne isa kanaafiyyuu jabaadhuutii biraa baqadhu ani addunyaa kanarraa si dhabamsiiseen ofii kootii dhabama mana hidhaa kana keessatti as keessaan baatu jettee waan kana yaaddeetta taanaan inuma waan hin yaadamnedha inuma si ajjeesa inuma si kalattafa inuma si muree si qolla jetteen jechuudha inuma gooti isheen maaliif jennaan goomaa qabdi waan ta'eef hiriyoota biraas qabdi waan ta'eef jechuudha egaa sanarratti aayyee jetteen jechuudha nanaare dhiifama naa godhi bira naa darbi nama immoo jaalatanittis immoo haaru itti qabamuus dhiifama naa godhi jetteen sana booda eesheettee jechuudha mucayyooni amma ani kan isin jedhu deemiitii waan ani isin jedhe hojjedhu ammas immoo isa kanaaf immoo dhiifama naa godhi jetteeni jechuudha sana booda mucayyooni sagalee fiddee nu dhuftee jechuudha nu dhaggeeffachiiftee amma kinoo dhaqee dhufee jira
dhaqee addan dhufee booddees immoo ishee wanta biraa haasuutti wanta ta'amu malee wanta dubbatamu hin malee inni ishii faana dadhabu inni ishii faana oliif gadi kaadhu inni isaan faana ta'u ittiin mul'anne ittiin argamne jiruu koo dhiisee kanaafiyyuu anaan xiqqee keessa nagalchitee jirti rakkoo keessa nagalchitee jirti isa kanaafiyyuu ani waanumanii isa shin jette kana godhuufis hin jiru garuu immoo gochaan tureesi jettee jechuudha kanaafiyyuu ani yaada koodhaan malee ani jireenya safaana heegaluufis miti ajji faana heegaluufis miti waanuma ishiin jettu adda baasuufi malee garuu immoo ishiin kan jette addadha itti na shakkite irratti na shakkite akkasumas immoo ishiin haadha kootiif abbaa kooyyuu waa'ee jireenya kanarratti na shakka maaliif ani shakkine jettee itti dubbatteetti jechuudha sanaa booda egaayii xiqqee keessa nagalchite ani hin dhiisu osoo amma ajjini mana keessa jiraachuu baateera ta'ee mee waan ishiin fidduun argaayyuu ittaneeruma jettee jechuudha lachuu immoo haa ta'uyyuu malee mana keessa jiru ani immoo itti heerumuun qaba ishiinis jaarsa namaa fudhatte abbaa manaan ishii abbaa manaa caaltuutidha kan caaltuutidha anis jalaan fudhadha yoo ta'uu baate torban tokkittiillee wajjiniin jiraadhee boodammoo nan deebisaafi jechuudha nan deebisaafi buna liqaa kana soogidda liqaa kana barbaree liqaa kana biyya Yaman keessatti ta'ee jira waan ta'eef jaarsi namaayi kanaafiyyuu torbee tokko keessummeessitee wajjin jiraatteetu hoodhi kun hojjette deebisuufidha karoorfattee jirti jechuudha. Shamarree yookiin immoo dubartoonni biyya kana keessaa ijji isaanii lafa hin argu abbaa manaa namaa malee jetteeni sanaa booddee ayyee jettee jechuudha mucayyoo hayyee rakkoon hin jiru jettee egaayii isa kanadha itti deebi'een waan ishiin jettu tokko lama jedhee nan fida waan ishiin naan jettas nan godha kana ta'uu baannaan garuu xiqqee keessa nagalchiteetti hin dhiisu duubatti hin deebi'u jetteerti jechuudha. Itti deebite dhugaan siniin itti deebite irratti deebite jechuudha baga irratti deebite ammayyuu jechuudha dhugaa irratti deebite guggubuu qabdi jechuudha sukkaara natti ka'e jetti na ajjeesuuf jettaati jetti waan ta'e jettiini kanaafiyyuu egaa ibiddarra keessee jirti jechuudha nutillee baay'ee taarree turree viidiyoo isaanii kaleessaa garuun tallee jechuudha kan ishiin hojjatti baay'ee nama kofalchiisa dhugaan osoon kolfoon dhaggeeffadhe jechuudha ayyee ta'e hamma eeyyee bakka waan ishiin jettu hundumarratti ta'e jetti dhugaan si jedhenna chaappeessaa jirti natti fakkaate na baay'ee namatti tolte jechuudha garuu egaasa isaanii isheen waan ishiin jettu tabaabarteetuma dhimma caaltu kanarratti hojjettu malee ishii sana guggubuu ishii baay'ee nutti tolee jira jechuudha baay'ee nu gammachiisee jira. Waraqata hirgadhuuti jidhaan fuudhi gubattu amaraattu of haadhabdu bakka dhugaan siniin jedhe amma dhugaa achitti marachuu ishiin oolu yeroo duraa tokkoyyuu yaadattoota isa eedoon jechuudha nama fakkaattu hidhee ture yeroo dhaqee ilaalee ture jechuudha gabaadhuma itti murtaa'u sanarratti jechuudha na yoo nammoo maalaa fakkaatudha muka goggogaatti ba'uu ishii in oolu kaasana soo daa'imas of keessaa baasteetti waan ta'eefi haa ta'uyyuu malee egaa maammushis qallaba argachaa hin jiru inni immoo qallaba gaafa dhabe ishii nyaata rabbi gubbaadha gadi ishii ilaalee jechuudha itti gaddaa dhalli namaa lafarraa itti gaddaa ishiin okko ibidda keessa jirti jechuudha isa biraan abbaa manaa ishii jalaatamuu fi kaadhimamaa ishii jaalalleen ishii isa malee ishii kan kooti kan jettu kan abdattu suusii koo kan jettu kan yoo barbaadde dhiittu kan yoo barbaadde rukuttu maammasaan meeqa kan irratti caccabe dubartii eddama fuudhee waggaa tokko ga'eeraa garuu wajjini maammasaa irratti caccabsite bishaan ijatti naxxee achi teessuudhaan tumaa baate sun hundumtuu mana dhichayyuu wayyaa fedhaniyyuu Annaasa kanadha kan biraammoo kan ishiin jette ati isa duran baasin jette ati isa duran baasini anatu dura baayetti an dura bayen jette ela waan ishiin jettu shakkitee jirtu waan ta'eef yoo inni dura baye rakkoo keessa gala akkasumallee dubartii biraa faana jiraateetti waan shakkitee fi
ani dura baay'inanii hiriyoota baay'een qaba sibira sinan dhufuu danda'a sana booddee suuta hidhee mana kireeffadheetti erga mana kireeffadhee booddee immoo suuta hidhee isa baasa malee inni na dura ba'uun qabu mana hidhaatii jette itti mallatteessiti mana hidhaatii inni ba'uu hin qabu anatu baay'inaan ta'e amma dubbiin jetti Intaallii jechuudha inuma taasifte waan hundumaayyuuti bicha namatti tola egaa icciitiin biraa jira jettee olluu baasti siin jenna ineenna akkasumallee yuutuubii kanallee caaltuudhaatu kennitee garuu jechuudha namni baay'een si eebbisa galgalli keen tola jireenyi keen tola hawwii keenya waan ta'eefi siin jenna akkasumallee ama caaltuu irratti akka hin yaadne ilmoo Oromoo irratti qo'icha ishiin godhi siin jettu kana akka hin goone hin qabamta si qaba rabbi namni yoo si qabuu baate obboleetti keenya kanaan achi jechuudha dhaqiitii jechuudha isa ishiin of keessa gadi daddarbattu fidiitii ati immoo isatti darbadhu jechuudha garuu jaartiin achi dhugaa dubbachuuf safuu kan jedhamu safeeffata kan jedhamu tokkittiyyuu hin beektu sodaa kan jedhamu sin qabdu jechuudha isheen akka barbaadde nama haasoftuudha akka barbaadde nama dubbattuudha iddoo namaaf kan hin laanne kabaja namaaf kan hin laannedha jechuudha እና haala kanaadhaanii fataan gootee jirti jechuudha maqaan tala sanaallee beekuu baadilleeyyuu eebbifamaa isiniin jedhaa olmaa gaariidha